Yaa goobana har'aa goobana kaleessa uumamni keessanuu Oromoon uumamne Oromoon balleessuuf isin uumatani Oromoma keessa erga Oromoodhaaf waan tokko hin goone maqaa Oromootiin kursii Oromoorra maal nu gootaa teessa gaafii Oromoodhaa takkattiin deebifne deebiin isii eessa hin deebisa jedhaa kiisii tanaafuu ta'e kiisii mataan keessa Oromoon tokkocha Oromoo kam jarta Oromoo kam diita waggaa lama ciiftee filannoon gadhufnaan amma na filadhaaf karaa tolcha jette akaafaa fudhattee ganda keessa fiida tasa hin xaarini filannoon dabartu sin filannuun jihida hin baratta malee badii teessanirraa barachuu hin dandeenye osoo yakkamtootaaf shakkamtoota ta'uu keessanis hin beeynu sirrooytani jennee nu isin amanne amaanaa kennalee isinii kennanne kursiirra sin kenne amaanaa kennalee karatti nyaatanii bakkaan nuuf hin geenne waan dhufuu hin beeku namni waan dabarseef waan dabarten beeyne guddifnee gattina akkana nu gootani jennee nuti nayne aadaa wanti buutii dhagaa fuuna jennee buutii lafaa fuunee matarra uf kenne nurraa bu'i jennee warwaachuutti jirra mana jala teenne maal teenne warwaanna buutii lafa buufnee dhagaa lafaa fuunee mataa keessa dhayu amma kanaan booda buutii fi bofallee amanuun hin ta'u duute jenne malee jarri warra biyyee arraabeetiin ka'u Ola baadummeedhaa gaafaati dhaabde nagaa buufte seenee Itoophiyaan hin hafne Eertiraan hin hafne gammachuu dhiichifne wal keessa ceceene tooftaan tantee garuu lola dhaabuu miti lola lama yeroo tokko seenuun feene addunyaarra feeytee gargaarsa horiitiif gargaarsa meeshaalee waliin sassaabattee humna waraanaalee bakka tokko jetti walitti dachaafatte sababa kana waggaa 100 dhiitee bulcha jettee karoora baafatte turin taatuu dhiisi karoorri akkasii Haayile Sillaasee kalee galaafatte haaleessuma kana maqaa nagayaatiin addunyaa irratti argattee badhaasa hadha gaddeebite ummatuma kan kee yoo fittuu rasaasaan hojiin kan kee kun addunyaa makaleessii kenne badhaasa gaafii keessa galchee qaanesse mataansa Gujii fi Wallagga maqaa waraanaatti waraana leenjifte irratti bobbaafte ummata qulqulluu dubartiif daa'imman lafarraa hobbaafte isiin guyyaa tumtuu jaarri halkan tumaa maaliif sabni kenna jittuu lamedhumaa sababni isaa maali mee kana nuuf hima Gujiinis Oromoo Wallaggis Oromoo ilmaan Oromooti obboleeyyan teenna hanga ati jara lafarraa duguyte nafxanyoota waliin gara keenya dhuftu maaf teenne si eeyna artistoonni sabaa wardiyyaa sabaatiin urraa hin tuqin dhiisii saba kenna yoo dhiisuu katittu rasaasa geerarsaa sirra gadi kenna abiyyoottu loltuu Oromoo bobbaate lafarraa hobbaate jenne maqaa kan kee galmee seenaa keessa dhaloota boruutiif galmeessinee kenna yookaan atattamaan Oromiyaa keessaa loltoota kee yaasi kumaanti poostiillee osoo olteen bulin uummatarraa kaasi uummata dammaqe uummata beeke uummata wal beeke intarneetii cufuun ukkaamsuun basaasaan amantii fi kutaan gargarii qoqqootte bulchuu hin dandeettu hidhaa fi rasaasaa furmaatan ta'u gaafilee deebisaa nama hidhuu dhiisaa akka hiitan gadhiisaa nama tumuu dhiisaa warra tumtan kiisaa kafixxa rasaasaan gumaa namaa baasa yoo uummanni bal'aan isin fedhuu didee maaltu hidhannoodhaan ganda namaa keessa isin fiisuu fidee baarri qawweef humnaan nama bulchan taree yaa nafxanyaa qawween nama bulchuu baree
abdii teessan kutaa isin nyaatte sareen ishoo uummanni Oromoo gujiin teessoo lafaa uummanni Oromoo wallaggaree lafaa Oromoon tokkocha Oromummaan lafee Oromummaan dhiigaa Oromummaan lafaa yeroo lammii teenna kumaanti poostiidhaan lafarraa tuquuga lammiin kun marrafaa jaarri jara fixee nuu dhufuu wayafaa ammumaan dammaqaa dafaa ka'aa lafaa walitti birmadhaa walin laaluun fafaa wallagga duwwaamii tokko kennaan gargar nu qoqqootee nu caccabsuuf cufaa yoo dhaabsisuu baannee jaarri itti fufaa miidhaan wallaggaa fi gujii irra deemu baraaqee kennas boru deemee dhufa ishoo haada badhaataa lakkisaa yaagantu waa'een bilsigina dubbii lamaan galiin isiniin galtu yaa holotii baddee holola loofina hoolaan gaafa qalanka samii agartu bishaan quluun jigaaguma dhaqqabde silaafuu ol qabda kajige hin hartu osoo keessan beeyne wacan guddisina akkuma kaleessaa dogoggoruu maltu ulaa banaa hunda manuma seetanii goda jawwee seenuuf silamaaf jarjartu bilsiginaan baanan dhaaba goobanoonniif naftanyoonni dhaabde aangootti dacha'uuf tooftaadhaan daldaltu qilleensi ammaa kun obomboleettiidhaa dhagaamu karaa sadiiroo hin agartu ofirra gattaa keessarraa famina aabubbeen dabartu yoo gattaa'uu didda obomboleettiidhaan boodaree dhabamtu galaana bubbisu dambalii furga'uun markaba daddaaku yaabbachuun hin ta'u bilsiginaan kunis osoo hin dhaabatin daddaakutti jira itti hin tuutinaa kuwaan lafa dhayu gommaan jala dho'e motorri gubate didee jira ka'u ka Oromoo taate tokkollee yaabbatin markabichi kun Oromiyaa keessa deemuu hin danda'u ishoo yor kubbaa butee lammaa harkaan gahe lammaan kubbaa butee gara abiyyi dhahe abiyyi rukute kubbaan goolii ta'e jarri foorfeen bahe akkana taphatee geeba laakkochiise taphataa wal ta'e osoo jedhaa jiru haadha gaddachaana yoo nuti wal hirru diinni kubbaa dhahe nutti gaddeebise akka kubbaa hulaa ta'e na gubbaa taphachuutti jiran hin agarre marru malli ammaan tana daddafee nu baasu taphaa fi taphataa hattaan dirree kubbaas dhabnee haa jijjiirru tooftaa diina keenya kalee ofirraa cabsineen tokkummaa uummata onnee saba keenya surrii saba keenya daddafnee haa qarru tokko keenyan gargar nu qoodanii nu mo'achuuf malee akka taankiif jettiin nu mo'uu hin dandeenye hin beekani jarru jijjiiramni dhufeen shakkii tokkoon qabu akka ajaa'ibaa kanatti hidhaa dhufe erguma masaraa mootummaa keessa lukaan seene sirna nafxanyaatiin butameetiin kufe abiyyi osseennan gaafii Oromoodhaa takaleessa kaate talubbuun Oromoo kumaa fi kitilan jaarraa tokkoof qixxee irratti obbaatu osoo hin deebisin hulaa irra dhiisee ofumaa osseenee hulaa gadi cufee sirna nafxanyaadhaa qabrii keessaa baasee nafxanyoota kofte harka qabee kaasee dabalamaa jechuun dhagaa harka kaayee hulaa jalaa banee nutti gadi yaasee hiriira nu baase hin dagate malee hiree nafxanyaatiin hiree Oromoottu aangoo isa baasee addunyaa irratti maqaa itti godhee noobeelii badhaase kana duwwaa miti qabsaa'ota cimoo warra qabsootan fuuldura furgaase warra aangoo irraa ofii gadi bu'ee aangoo isa baase akka Dr. Lammaa Magarsaa warra dhiira raase akka Xayyiba Hasan kaan aangorraa buuse kaan bakkarraa kaase oppidiyoo durii aangoo ol deebise warra lammaan kalee aangorraa harcaase nafxanyoota hedduu kaawwan ofii marte kaan of jala dachaase halkanii fi guyyaa masaraa Minilik haaromsuuf fufe osoo qabrii qotu qabrii keessaa baase kitaaba nafxanyaan kalee waliin kufe waan nuti beeynu filsifinnaa jechuun baasee baatee gadiin dhufe uummanni fudhanne kuwwan hin tartaase kuwwan gubuuf fufe filsifinnaan kufnaan biltsiginnaa jechuun dhaabotee caccabsee walitti babbaysee dhaabee gadiin dhufe sunis hin dhaabanne Oromiyaa keessatti Oromoo biratti naannoo Amaaraatiif nafxanyoota duwwatu olii gataa farsa waan dhaabata kufe. nafxanyaaf goobana geerarsa tokkochaa walii isii shafaa biltsiginnaan baanan shafi'amtee jirti iddiri himaa fi xurumba afuuftuun haa afuuftu dafaa boottuu fi boochiftuun mul'ii fi hidhattee qoma ofiitumaa haa dhiittuu fi lafaa duuti 4 kiiloo awwaalli gondarii awwaalan dhaqqabdan taaziya magaa yoo dandeettan tarii. Iba de qeerroof qarre barattoota teenya warra ofii dhumee aangoo isin baase isin aangoo baanan dursa qeerroomaa fi qarre hedduu isin kaase biyyi nagaa ta'uu namni nagaan bara barattoota teenya warra naannoo Amaaraa keessa ukkaamsitan dafaa gadi dhiisa gara maatii jaraa atattamaa rara
Adaa isin duruu barnootaa fi nuti nama waa barate achitti ukkaamsuuf maqaa barnootaatiin ergitanii qaraa. Ilmaan abbaa qabdii dafaa gadi yaasaa barana wal fuune wal gadhiisaa hin jirru filannoo duwwatu gargar nu baasa.